بشاني قلفتني أكتن هرين قطاري رابافتون تا حرام بشان فوداني قطاري راباسني تفيدمن أكنو تهرين الجيش حراما كفلتين كل كفلتين موتون ما قالوا كن تجاجل هواسة الرؤولة hospitaala dalagaa mana barumsaa dalagaa karaa dalagaa piroojeektii adda addaa dalagaa garuu mootummaan kafaltii ol fuudhuun qabu haala humna hawaasatiin ramaduu qaba hawaasni illee immoo tajaajilu kun garuma hawaasaa deebi'a hawaasni illee baasii mootummaan isarraa eegu kafaluu qaba mootummaan illee باسي حواس من دن دين الركاون نعم نعم إرجاء الإسلام يسندك بين جنة وعذاب السير كل اللي ربع إيه أصلا نعم إرجاء الإسلام يسندك بين سببنا إنه فوق جراته تف وياك أما قرماني كنا نعم إرجاء الإسلام يسندك بين وجولة كافر توتا كأمن تنموت ودوم بلغين دنيا راديما نما إجانين أرجين برهانين أجين أفانين دبّن نما صديق ربي بص صديق ولك كبد وياك أما جهنم من سينا جراني ور أجج ربي كأن تجد جهنم من سينا كبنا نجاح ثاني جرى جنة يعني ورد دمر ما جدين جهنم من سينا قرمان وياك أما برما فجرا نعم فاتحة إمام ولي مأموم مرت سنة مو واجب فاتحة إمام وجين يو نمتكو إمامة الأتي صلاته حال إمامة الأتي صلاة الفاتحة واجبة وسنة كجر أمو راجين أقوال علماء ورسلنا جرول له وما جراتو راجين أقوال علماء فاتحة ركن من أركان الصلاة ركن صلاة الراتوكو عد صلاة إمام وجنجرات فاتحة أكملتو ركن جتان قيوسي بيسان صلاني نما جلابة دوجة نعم namni tokko kophaa isaa ka salaatu yoo ta'e osoo hin qaamatin yoo salaate akkam salaan isaa fuudhamu namni tokko yoo adda salaate odoon iqaamatin odoon azaanatin yoo salaate salaan isaa fuudhama azaanan ala iqaaman ala rakkoo tokko qabu salaanni azaanni shuruuxa salaatatii miti arkaana salaatatii miti namni azaanni sunnaadha namni lama sadi yoo ta'e tokko azaanu yoo tokko ta'e azaannu sarra hin jiraatu waajibaa miti salaata fi azaan waliin qabatu naam iqaamallee waajibaa miti naam hinta salaan hin badu ka barbaachisu iqaamatuun hin barbaachisu laakiin namni iqaamaa dhiise salaanni kee bada hin jedhamu namni dhukkuba saayinsii alerjikii fi asuma qabu shaaworii keessatti yoo kan ukkaamsu ta'e jalaan dadhachuu barbaade fakkeenyaaf taa'imummaa yoo godhe akkam namni dhukkuba saayinsii qabu asmii namni qabu dhukkuba qorraa yoo qabu janaaba yoo satuu bishaan qorraa yoo dhiqate itti ka'a yoo tayammumaan salaata subii salaatee eega aduun ooyite yoo dhiqate tayaa jira kana nama anjaa qabu taanaan bishaan ooyifatu fakkeenyaaf nama mana qabu ka haalli bishaan oo'aa oo'ifatuun isaanii jaatu taanaan bishaan odoo oo'ifatuu danda'u tayammuma godhuun hin ta'u namni immoo yoo bishaan dhiqate dhibeen akka malee itti ka'u ka itti ulfaatu yoo taate tayammuma godhee yeroo bariitee aduun oo'ite dhiqatuu hin danda'a jecha kanaafuu tilmaamni maa inni namni bishaan oo'ifatuu danda'u isaaf hin baqqa'u tayammum oo'ifatee dhiqatuu qaba namni oo'ifatuu hin dandahin immoo ka yoommoo dhiqate isa miidhu ka isa dhukkubsu ka dhukkuba itti dabalu yoo tahe ويتي أدين تأمون صلاته ويتي أدون أو إيته لكأتي صلاة في صلاته قبل يجا كافي نعم قربان توكو انت ريو لالتو وبالي أكمل لالتا وكمل انت لالتو وأكمل جاء قربان توكو انت لالتو وبربادي أكمل لالتا حكم لالتو أكمل لالتو واجبة وسنة انت رتك لالته واجبه وسنه وجد من واجبه من سنه هذا اتي اجج سنه يجم باي اتي اجج رسول ربي صلى الله عليه وسلم
yoo nama fuudhuu hedduu laallattee jedhanii laallatuun baay'ee itti gorfama jecha namni odoo laallatiin fuudhee haraama dalaydeen jennu laakiin ka caalu ka gorfamu laallatu gaafii itti amanatu jala gaafii hedduu jira. Fedha isiitiin laallatamu fedha isaatiin laallataa jedha. Fedha isiitiin laallatamu fedha ufiitiin laallatamu isiitiin lallataan kunilleen sila itti himee si laalladha jedheeni gamaa gamanaan eeyyamsiisee laallatamoo odoo isiin hin beekne laallataadha. Caalaan odoo isiin hin beekne laallatuudha. Yoo namatti tole odoo isiin hin beekne laallatu maaliif jennaan qanii si laalladha jedheen isilleen uf tottolchite waa diddibattee yeroo ammaa kana faa rakkisaadha. Gurratti illee diimtuu taatee dhufuu dandeetti, adii taatee dhufuu dandeetti, uf jijjiirtee qaama ofii qalamiin akkasitti dhufuu dandeetti. Yoo danda'ame orjinaala odoo isiin uffata manaatiin jirtu, odoo isiin mana qulqulleessitu, odoo isiin mana keessa uffata normaaliin jirtu, ka isiin hin dhiqatin, ka isiin hin dibatin, dandahamnaan odoo ansaarri hatanii ilaalan. Warra sahaabaan intala takka yoo dubbatu hidan hatanii ilaalan. Dur illee akkasuma intala duraan karaa gabayaatti odoo isiin nama hin beekne magaalatti bakka adda addaatti ilaalamaa turte. Yoo danda'ame odoo isiin nama hin beekne laallatta. Faayidaa baay'ee qaba akkana ta'u. Laallattee fakkeenyaaf qanii adhanillee si laalladha atillee na laalladhu jetteen walitti dhuftan. Laallattee kaatee yoo dhiifte hamileen isiin dhayamti. Baay'ee jeeqamti. Ebalu laallatee dhiise jedhanii ittiin tolu. Inni illee immoo yookaan maqaa kanaaf jecha kan fedhin faa dirqama. Isilleen hin rakkatti. Maatilleen akkamiin laalee dhiisa intalateen rakkoo guddaa dhufa. Faayidaan baay'ee qaba odoo isiin nama hin beekne yoo laalan see ta'u itti deemta. See ta'uu diduu hin dhiifta. Isiin hin beektu, isiin hin jeeqamtu, maatiin isiin hin jeeqamtu, atillee namni isiin jeequ akkamiin intala ebalu laaltee dhiifta isiin hin jedhan. Kanaaf haga danda'ameen intala fuudhuu hedan takka odoo isiin nama hin beekne laallatutu caala. Kophaa moo adda laallata? Kophaa moo adda laallata? Yoo bakki itti laallatan waamee fakkeenyaaf bakka wayiitti waamee jedhame maatii isii nama isii ajnabiin taane wajjin fakkeenyaaf kootu sila yoo adda laaluu dadhabe fakkeenyaaf nama guddaa tahee bakka addatti yoo laaluu dadhabe maatii isii waamee wajji taa'ee obboleessa isii eessuma isii fira isii bakka ajnabiyyummaan hin jirretti akkasitti wajji laallatuu qaba. Yoommoo bakka magaalaa mana barnootaa karaa normaalii namni ummaan fakkeenyaaf magaalatti yoo nama isaan barbaachisudha. Magaalaa keessa jira isillee mana barnootatti magaalatti karaatti maalitti bakka silaa namni itti wal gahutti nama filatee waan laallatuuf hin qabu. Isillee normaalii deemte innillee normaalii deeme isillee tokko warra gabayaati irraa seeti tokko warra barataati irraa seeti bakka akkasiititti nama barbaachisu. Laakiin bakka addaa mana addaatti yoo laaluu barbaadan namni maharame isii ta'u akka obbeeraa akka obboleessaa akka eessuma bira jiraatu barbaachisaadha. Eessa fa'aa laallata? Kun gaafii cima eessa fa'aa laallata? Gara bareedu waan qalbii namaa harkisuu aadatti bakka silaa laallatuu malu beekama fuuluma laallatanii harka kanneen kanallee hin laalanii bakka sitti bakka waan zaahira kana mul'atu jechaadha. Bakka silaa qaamaan bira gahee argu sana suuraa onlaayinaan yoo ergitee bakka qaamaan bira gahu sana suuraan bakka bu'uu danda'a. Kan isaan gaafatan suuraan bakka bu'uu hin danda'u. Suuraan waa sadii irraa qullaan ta'u. Rakkoon guddaan namni wal xalaaqaa jiruufuu sababa suuraa kanaati. Suuraa yoo argan suuraan kun nama akka sadii godha. Takki suuraan akka gaarii nama bareecha. Akka gaarii suudaan fa'aa yoo edit godhanii fa'aa ergame kalaas dubbiin addaan bu'aayu. Ama suuraa edit godhamee yoo ergame suuraan bareechifamee fuulli caccabellee ol jedhee kadabellee qajeelee ma'areenni mannaa ta'ullee sisirraa'ee qarsiin bahee tokkoffaa suuraa edit godhee ilaalchisuuf suuraa normaalii akkuma kaafame yoo ta'e malee tokkoffaa suuraan nama bareechisuu danda'a takka.
لما فا نما فك سودان دا لما صدفا أكلمات التلي مدي سودان دا صدي لكن سورة أما نما بريتش فك سوج على الليل إيدي تقول أمي إرجاما كان أبجتشا سورة بكبون دنده هاته دبر رنجر هذا بكي من بيالا جرد انت اللي يوصجرات اتهم بوها فمهم بكا لكن سورة بكبون دنده وقام الله نعم نمنع المناسة والبلانس وحاسه ولم بين الجد وإيه الرابع مالوت شو كبار قافل نمنها أمنا والجن ضبطه جيل ويو في الرتر جمال ضجوك بحار أمنا والجن ضبطه دبرتي برا والجن ضبطه يو كان ضبطه متي قلبنا كيس سياسة وبشان الأرجماني بشان ما الأرجم حال أمنا تاته يوكان قلبي كيس سياسة يوكان إجاوا أرجع يوكان كرا أفوسي كونكولاتا كيستة تاي سببان بشان أرجمون بايجر يو جين أرجمه مالتو سر جراتا جين كل ما تقودم توكو بشان نمن الرؤوم مصن مني كجراني توكو مدي بشان أدي توجه بشان منيين بكما بشان خمنان أفوك أوتادو كيونا مكافورة أبو كيونا مرة بونا دبسيسو سوني بكان سوجب لكن يو قاموا في ترتي بشان جيدا قام سالة رتي تبيسي جيني تكون قام سالة رتي تبيسي كوني مذي جرام مذي يجان وضوء ديغا استنجاء أكوان فينشاية في العالم كون استنجاء بو سبر باجسا وفتا قام سالة آنوسان بشان فوريتي فجاسو جيني كون أفتك أمد أن تقوان ديفن الجتشا كون مديدا جيني وان أفتك أمد التئان وصن تقوان ديفنف بشان فوريتي ففجأسا استنجابها جتشا أكوان نما في شاهد استنجابها وضوءة جبا قام صالة أفتك قام صالة التئان وصن بشاني هميج بشانو اتفافجأسا حكمي لساكنو نعم نعم شهوات واتماما توان كان يادو يوكاسا غلي دغو بشان كون رابو يرو هدو رابا وزري مساكن توكو مبوجو بشان قدام وتكان بشان تكان مزين كون وداتو قسم بوان مان شريان يو بشان كون نمر رابا استنجابا وفاتا سنموت الانقلاسا واني جتفو وزري كنا أما نمر رابا وجر ودو أما ميج زنجت سورة بيابة دوراتك يسات ميكا ميج شران وأول نكون ألفاتو وأنما قريء كان الراتباء أتوجدها وفتني تبقى ميج أنجين ودو ميج أجت سورة ودو ستوكي جت بافتة ميج أفتا تبيروز ببالي ويان سورة شمبانتي شنجهال نسنجيت نما قريء جتشو خنافو كل ألفاتو ويتبستنجا كوان بشان نما فتعيتي ويتبستنجا بانسان وفتك آمت آنوسان اتفاقات عصانيبان أما اللي ستنو في أكسوما بودا صدف فالي أفرف فالي أكسوما بودا نعم نمني قرين وماما نما بشان كل رهباية تجرى وماما نعم انت الحبو تجاه فوقودن دا عدادات انت العدادات هي ضربتي فوقودن دا اين دندت نعم والدا ويقام نولدي تشكل نمو بوسي دا نمني تكون كيسا ما نقلو بافاتي ترباني كرشيكم سنيقل چانم جدي كن جشياتنا كمل قافين كوني والدا ويك أمنا والدا كان نم تقومون تلفه مقا والدا كاناتين ملكا الرافور يعني دلدلاني جياني وكان ترباني بريها بناسني قلت كومسني قلت كومدامسني قلت جيل أبتا فكان يكون إبشان الرافور عجل نكون إبلا من الرافور يسانو قبي كبال خلاص أن بري تستنين هند لقدا وقبين كاني جيتو أنا تسني كفل وقبي كم لا ما كم كم شن كبها جتا يكون تلن تب كن حرام مال تهو كبا إني فوري وادا لغاني وان أن ترفي أرجع كان الرا برسنتي هكذا سني كنا جيتو ماله كن تلا كم بانكي فولاني بري بانكي نورمالي سن كم أقول فولاني جان تلا كم تقول كفلو دوما دانجو رين بانكي جراين بانكي تلت نورمالي كنامني مرتبه كم كذا يو بانكي نمارك إسجام كم تكسبت ألا كم تقول كفلاني كونين ليه كم كنا فرتة كم تقول كفلا في جرا كان
naggaachisa yookaan mudaaraba yookaan mushaarakaa jechuun ka shari'aan eeyyamu namni mallaqa kana 200 fuudhemi waan akkanaatiin dalaga waan rabbi nuu hir'irraa parsantii 50 keessan 50 kiyya parsantiin 70 keessan 30 kiyya 30 keessan sun walii galtee isaaniitu muru mallaqa tokko fuudhanii ji'aan hagana naa galche jechuun hin ta'u seera hojii keessatti maal malee parsantii bu'aa argame san irraa parsantii walii galuu qaba parsantii 30 yoo jedhan ji'a kan 5,000 ta'uu danda'a ji'a kaan immoo parsantii 30 fakkeenya parsantii 30 yoo jedhan tirfii yoo 1,000 taate parsantii 30 yoo jedhan tirfiin 30 taate xiqqixxeemi parsantiin kanaafuu karaa parsantiitiin kaayama malee dhaabbatan 100 irraa fuudhee ji'aan 1,000 naa galchiin kun dhala nama haraaman ta'u naam intala kiristaanaa takka islaamsee yoo fuudhe maaltu narra jira intala amantaa biroo qabdu akka amantaa islaamaa seensee maaltu narra jira galatas irra jira abbaa gaafachuu hin danda'u nikaa kasii hidhu qaadii shari'aati intala takka intala amantaa islaamaa keessan turin amantaa biroo keessa yoo turte furuu yoo barbaadde islaamummaa seente odoo abballeen haatilleen maatiin isillee sitti heerumuu kana jaalatanii baga sallamtelle baga ibalutti heerumtelle jedhee nikaa asii hina jedhanii hidhuu hin danda'an qaadii shari'aa qofa hidhuu danda'a naam intalli takka osoo hin heerumin dura itti gaafatamummaa ishee abbaa obboleessaa fi namoota itti aanan ta'a erga heerumtee jaarsa wajjin waliiltee booda eenyutu itti gaafatama gaafiin intalli durbaa takka wayitii mana jirtu abbaatu itti gaafatama obboleessaa itti gaafatama maatii isiitu itti gaafatama guyyaa heerumterraa kaatee abbaa manaatu itti gaafatama laakiin abbaa manaatti wal dhabdee wal hiitee yoo deebitee inni itti gaafata warri duraan odoo isiin hin heerumin itti gaafatamu santu itti gaafatama irraallee naam abbaa kiyya ni dhukkubaa jenniitu ganama ganama salaataaf wayita bahan dha'ee kanaaf jinniin kun immoo namicha kana keessa guyyaa salaasaa yookaan immoo guyyaa kamiisa haga taa'aa bultanitti hin dhiifnu jetti irra deebiin dubbattii jedha yeroo hunda maatii mana kana keessa jiran abaara jinnoota san maqaa dhayanii eebalatu akkana jedhi ijoollee ta'e abaarinaan jedhee akkana jedhii jetti waliigalatti namni kun hin soomu akka qalbii godhee akka wayii jechuudha kanaaf irraa soomuu dandeenya yookiin immoo akkamitti qadaadha baasuu danda'u kun gaafiin gaafatame abbaa qabna abbaa keenya kana hin dhukkubsatee sababaa jinnitu dha'ee jedhama inni kun immootu baay'ee maatii mana jiruun waliin galuu hin abaaraa gaafini gaafatamu jinniin yoo guyyaa halkan fudhataa guyyaa lammaffoo kamsaa ta'ettan irraa deemaa tokkoffaa dawaan isaa qur'aana dawaan amma aadallee hin jira dawaan ammayyallee hin jira dawaan maraa caalu qur'aana qur'aan irra deddeebi'amee itti haqaramisni rabbiiti rabbi isa haa fayyisuu hin fayyaa dhukkubsataa islaamaa mara rabbi haa fayyisuu hin fayya izni rabbiitiin qur'aan itti haqaramu ta lammaffaa soomaaf salaanni irra jira fakkeenya sooma waggaa lama hin soomne yoo soomni irra hin jiraatin tole yoo soomni irra jiraate immoo sooma sanii irraa soomna moo irraa nyaachifna naam yoo inni nama of hin beekne ta'e guutumaan guututti sammulleen tuqamee jira gaafiin sammulleen of hin beekuu jira yoo namni kun nama of hin beekne ta'e guutumaan guututti soomni illee itti wajjabu salaanni illee itti wajjabu yoo sammuun isaa hin jiraatin waa namatti wajjabuun sammuu walii hidhata namni uf beeku tokko wanni marti irratti waajiba namni uf hin beekne maa irratti wajjaba namni kun yoo ka sammuun uf hin beekne taate ka waan haasa waan jiru nama waan beekne taate salaan illee itti wajjabu soomni illee itti wajjabu laakiin nama uf beeku taanaan itti wajjaba gaafiin asitti yeroo garii uf beekaa yeroo garii uf hin beeku akkam goonaa jedha fakkeenyaaf yeroo uf beekutu caalamoo yeroo uf hin beekne caala akkan hin madaalamu yeroo uf beeku caalamoo fakkeenyaaf torban keessa guyyaa 5 yoo beeku guyyaa 2 yoo hin beekin hukmi uf beekutu kennamaaf yoommoo guyyaa caalu uf hin beekin hukmi uf hin beekne kennamaaf sooma ramadaana kanammoo hin hasabamaaf ramadaana kana keessa namni gariin guyyaa tokko guyyaa 2 uf hin beekin guyyaa 3 uf beek guyyaa inni keessa uf beeke santu qadaarraa kafalama naam
Yoommoo dhukkubni kun dhukkuba irraa fayyuun hin danda'amne taate irraa nyaachisan. Adala guyyaatti miskiina tokko irraa nyaachisan. Yoo dhukkuba irraa fayyuun danda'amu taate isuma eegan irrallee nyaachisan, irrallee sooman. Odoo jiran namarraa soomuun hin ta'u. Namni kan irraa sooma kan inni du'e malee. Namni kun dhukkubni kun hin fayyaa yoo abdiin jiraate ima eegan. Abdiin hamileen dhukkubni kun hin fayyisaa yoo jiraate ima eegan waggaa 2-3 illee haa ta'u. Yoo dhukkubni kun kalaas haga jiru wajjumaan turaan fayyisuu ispeeshaalistiin nama himee aadalleen barame guyyaan nama tokko nyaachisa. Waliigala nama dhukkubsatu ka jiru irraan soomamu. Waliigala nama dhukkubsatu ka jiru waliin dhukkubsata fayyuun danda'amu taanan hin eeggatan haga fayyuu. Dhukkubsata irraa fayyuun hin danda'amu taanan guyyaan Ramadaan guyyaa 30 yoo jenne nama 30 jima takka nyaachisan jechaadha. Waliin kiyya tokko waggaa 4 dura heerumtee gaafa heerumtu sana immoo nama itti heerumtu hin beektuu jetti haala amala isaa. Maatiitu isaa walii galee itti heerumsiisan. Gaafa namicha bira dheetu haalli namicha gaarii miti maskii danda'u achi booda deemtee bira maatii galtee waggaa keessa jirti. Amma itti deebuu qabdi immoo akkam gochuu qabdi? Gaafin kun obboleettiif gaafata. Obboleettiin tiyya takka maatiin kennaa waggaa 4 geenne nama isiin hin beeynetti ka akhlaaqa isiin hin beeyne ka diin hin beeynetti heerumsiisanii yoo achi galanii jiran namtichi hin salaatu, suusii qaba, namaan hin dubbatu, amala badaa qaba, salaata illee dheeyyamuu fi akkamatti wal dhabaa turanii amma warratti deebitee gadhiisillee jennaan gadhiisuu didee maal godhuu qabdi? Qaadii shari'aa dhaqxee ofirraa hiikuu qabdi. Nikaa isaa. Haadhatii gaafa duraa osoo haadha abbaan isaanii osoo hin argin abbeeroonni nikaa godhan. Amma abbaan kiyyaan du'ee jira. Abbaa kiyyaa kan maaltu jira? Gaafin haadhatiyyaa wayitii haadhatiyya heerumtu abbaan kiyya dhulsamee ilmi abbeeraa haadhatiyyaa nikaaha godhee nunu argatee abbaan keenya hin deemee amma anillee heeruma gahee eenyu nikaahana hidha. Naam kan nikaa isii hidhu obboleessa isii abbeeraa isiiti. Nikeenni haadhaa kanas rabbi haa araaramuuf abbaan tare waan dubbatanii jiru. Naam. Ani nama musliimaati jedha. Garuu security night kilabii yookaan mana bashannanaa halkanii kan jedhamu isa keessa dalagaa dinii kamtu na rajaa jedha. Hojii makamuu hojii rabbii fi rasuula waliin nama buusu. Rabbi wata'aawanuu ala albirri wattaqwa walaa ta'aawanuu ala al-ithmi wal-udwaan. Hojii makamuu hojii amantaa islaamatii waliin nama buusu, hojii diin waliin nama buusu dalaguun haraam. Hojiin argadhu maal ta'a? يا ربي رجعت من كان لله كان الله له من ترك شيئا لله عوده الله نمتك ربي رجعت بكتك يوديس أو سميروغا بابا سقاها دمان يا ربي كسنجالو بكبوسة كناف بك كسي بك منتاكي توك بك توحيدك توك أكهن كبدي نعم ناشي زاجر أمتي كأجاج سات الرابات هاتي مناتك yoo inni deemin jiruun bakka feete deemtee bakka feete ooltii waan feete dalaydii isaaniin bultu homaa haqisiin kufa nyaachisuun qabu obaasuun qabu yaaluun qabu itti galuun qabu haqa ofiin kun dubartiin takka qanii ofiin bultee ajaja abbaa manaan fudhanne qanii ofiin bultee abbaa manaatirraa haqa tokkoon qabu isiin ajaja diduun sun haqasii balleesse mirgaaf dirqama waan jedhan isiin dirqama ofii odoon bahin mirga ofii argatuu hin dandeenye. Dirqamni isii abbaa manaatiin bulu. Qanii dirqama ofii hin bahin namni mirga ofii argatuu hin danda'u. Namni tokko yeroo baay'ee dhukkubatti deddeebi'ee sooma tokko osoo soomin soomni lammaffaatti deebi'e. Osoo soomni kun hin dhufin baatiin 3 hafeetu namichi kun. Namichi kana maaltu jira? Namni tokko hin dhukkubsataa sooma tokko hin soomnee sooma lammaffallee hanqatee baatiin 3 yoo sooma lammaffaatiif dhufu du'e namicha kana soomni irra jira. Namni kuni sooma kana dhukkubsate odoo dhukkubbiin sooma dhoogge sun odoo hin fayyin yoo du'e humaa irra hin jira. Nam tokko amma sooma dura dhukkubsata.
fakkeenya nama soomu rabbi nunaa ga'u baatii lama ta'u rabbi nama soomu haqaan nu haa godhu inshaallah baatii lamaa gad irraa bu'ee jira nam tokko amma ta'u dhukkubsatee sooma kanan soomu waggaa tana du'a nam tokko sooma tokkorraa dhukkubsatee yoo soomuu dadhabe dhukkuba sanirraa odoon fayyii waggaa lama haa ta'u sadi haa ta'u waggaa shan haa ta'u dhukkuba qanii dura soomni dhooggesan sooma dhooggesan odoon fayyii yoo du'e soomni isarra hin jiru maatii isaatirra illee hin jiru laakiin nam tokko hin dhukkubsataa haga silaa qadaa kafaluu danda'u fayyi baatii afur baatii shan fayyee baatii lama baatii sadi fayyeen qadaan kafallee eegasni azalli rabbiitti dhufee dhibamee du'a nama akkanaa kana maatiitu irraa sooma nama akkanaa kana maatiitu irraa soomaa jecha naam nama akkanaa kan irraa soomuu qabu maatiitu irraa soomu naam maatiin akkamis sooma maatiin akka itti soomu addaan qoodatanii fakkeenya soomni ramadaana guyyaa 29 yoo ta'e namni sadi yoo ta'e kun addaan qoodatanii kun 20 kun addaan qoodatanii soomuu danda'anii jecha maatiin naam. Mucattii takkatu islaamummaa kiristaanummaa irraa gara islaamummaa dhufte isheen waa'ee amantii irraa hin beektu mucaan tokko immoo maatiin kee kiristaanaa waan ta'aniif ani nama sii wakkalee nikaa isa godheeraa jedhee garuu nikaa hin goone osoo waliin jiratan adeemsa keessa adda bahanii kun akkamii mucattiin takka amantaa birootirra islaama seentee mucaan biroo immoo ati waan maatiin kee hidhuu hin dandeenye anas hidha jedhee nama biraatiin nikaa hiraafuma ofuma isaatii hidhatee waliin jiraate eenyu hidheef isa inni hidhanne si hidhanne jedheenis sobee waliin jiraate kunin kijibaka rabbi san dhiisu addaan bahanii jiran amma karaa toobaa malee homaa hin jiru laakiin inni isin gaafatuu qabdi mana islaamaa namni seene waa gaafata waa barata islaamummaa eega seente amantaa kam keessa namni ofiin fuudhu hin jiru amantaa kam keessa amma isin amantaa duraan keessa jirtu keessa illee hubannaa goomti malee amantama kamuu namni ansi fuudha jedhee namaan galatu hin jiru amantaan kamuu tartiiba ofii qaba aadaa ofii qaba ergaa ofii qaba amantama fedhe keessattuu namni akkanuma intalaan si fuudhaa nikaasii haadha jedhee galatuun hin jiru maatii odoon dubbifne jecha kanaafuu isin dogongora hin qabdi isillee gaafatuu qabdi inni immoo sobe suni maal hidhate haraamuuti dalaguudha hidhatan jedhamu katara rabbi haa araaramuu fi amma achi abbaa manaa gaarii kadiin irra isii jajjabeessu rabbi haa jiruuf inshaallah. Intala haadha jala dhufte abbaan garaa haadhaa yoo nikaa godhe akkamii? Intala haadha jala dhufte obboleessi haadha yoo nama biraatiif nikaa godhe. Intala haadha jala dhufte yoo isiin bakka itti dhalatte san obboleessi jiraate fakkeenyaaf haadha jala yoo dhufte nama biraatiif deetteni ilmaan biroo obboleessi isii yoo achi yoo abbaan isii jiraate abbatu nikaahedha fakkeenyaaf nam tokko haadha gadhiisa intala daa'ima wajjin abbaan yoo jiraate abbaan isii yoo jiraate abbaan nikaahedha yoo abbaan hin jiraatin akaakayyuun nikaahedha yoo akaakayyuun hin jiraatin obboleessan nikaahedha yoo obboleessi hin jiraatin abbiirootan nikaahedha yoo obboleessi hin jiraatin akkam tartiibuma firummaatiin deeman jecha